Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanala keenya irratti argamtan nagaan kuba keessatti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka nagaa guutuun qabaa nagaan na bira jiru simbiras akka jiru immoo abdiin qabaa isiniin jecha egaa ka har'a viidiyoo baay'ee bareedduu wayiin qabadheetu isinii dhufeetu jira yaadaa fi qabxiilee gurguddaa ta'an jechuudha. Bu'uura ilma namaa kan ta'an keessattuu waa'ee mana jireenyatiin wal qabateetu jechuudha. Odeeffannoon kun odeeffannoo baay'ee cimaadha. Nama kan biraanuu laayik sheer gochuu daniin gahaa isiniin jechuun jaaladhaa. Warroonni chaanaala keenyaaf immoo haarawaa taatan gargaartan sabiskiraabii godhuun maatii keenya taachuun gabanumaan affeerraa kooti. Warri nafaana turtii gootan saanduqa koomentii jalatti yaada keessan barreessaa jechaa gabanumaan galatoomaa isiniin jecha waa'ee mana jireenyaa yeroo darbee shirka irratti arsii shirka irratti viidiyoo hojjedhetu jira. Isa gubbaatti san durallee ijoolleen keessattuu kara magaalaa Asallaatti mana yoo argitee adaraa ni barbaannaa jettanii jirtu. Eeyyanii ijoolleen baay'een tanaan durallee fedhii ni qabdu jechuudha. Kara magaalaa Asallaatitti mana barbaadaa jirtan. Kan yeroo darbee sun shirkaa achirrattillee dubbadheetoo jira. Ijoolleen baay'een garuu isiniin gallee Asallaa dhahii boqojjii dhahii itayyaa jechaa turtan jechuudha. Miti kanan jedhee shirkaa mana barumsaa biraadha. Inni sun akkuma jirutti ta'ee guyyaa har'aa waan haarawaadha jechuudha. Manneen haarawaa waan haarawaan qabadheetoo dhufu. Kanaafuyyuu inni kun maaliin inni guddaan ilma namaa tanaan durallee dubbachaa turre jechuudha. Waa'ee mana jireenyaa ilma namaatiif bu'uuradha. Waan feete qabaattee qarshii feete qabaattee kara biyyaa waggaa dhufte waa'een baasu inni guddaan mana jireenyatidha. Mana jireenyaa san immoo eenyutu itti jiraata waggaa itti siidha malee sumatu itti jiraata malee haati kee ittiin jiraatu abbaan kee ittiin jiraatu obboleessi kee ittiin jiraatu jechuudha. Akkasumas immoo deebisee warroonni akkanumaan namoota hin taane abdattanii keessattuu isa hiriyaa jedhan sana abdattanii mana naa bitaa jaalalli mataasaa kan of danda'edha. Jaalala daangessaa hin jiru. Maa jaalattan jechaatu hin jiru. Namoonni baay'een wal jaalateetuma wal fuudhe malee akkanumaan callifameeti miti kan itti heerumsiifame jechuudha. Kanaafuyyuu isin as keessatti wanni beekuu qabdan murtoo mataa keessanii qabaachuu qabdanii kanarratti waa'ee mudannoo dubbadhee ka'eetan jechuudha. Manneen eessa jiran kan jedhu namoonni keessan kan natti matan isiniif hima. Inni kunillee keessattuyyuu namni asitti mana nuudhaal jettanii hiriyoota keessan ergitanii yookaan isa dhirsa jettanii ergitan suni wanta baay'ee oduu baay'ee olola baay'ee nama haasa'uudha. Kanaafuu boruu keetifuyyuu namni akkasii sun amma fakkeenyaaf yeroo darbee tiktookii gubbaatti qalabatii quba ishiitii irratti kaawwattee kan maraattee jira jechuudha. Maaliif borus gisee galtee qarshii makeetiin qalabatii sii godha achiin booda immoo xiqqoo ishiitii tuttulchee deemitii hojjedhu yeroo darbee dogongora akkanatti uumamee mana ijaarree amma immoo mana ijaarrannee jireenya nagaa jiraannaa jireenya gammachuu jiraannaa siin jechuu danda'a. Jaalattee jirta waan ta'eef waan sana akka dirqamaatti raawwachuuf deemaa jirta jechuudha. Ati odoo lafa kanarratti naannaatu jireenyi kee jireenya tasuma akkanumaan callisee dhumatu ta'aa jira. Maal taata deemtee waan hin taane keessa seentee jechuudha. Kanarraa kan ka'e dubartoonni biyya Arabaa akkasii dubartoonni biyya Arabaa akkasiidha haga nuun jedhan keenya jechuudha. Isa san nuti of kabachiisa. Haaluma kan keessattuu inni sun maaliif murtoo mataa keetii waggaa qabaattedha. Eenyumtuu ani gaafan mana asitti bitadheetoo lafa bitadhu ture booda kun erga bitame namni naannoo kana jiraatetii miti waggaan bitu. Murtoo mataa kiyyaa waan hin qabuufan bitee jechuudha. Maatirraan illee haa ta'u naannoon maatiin itti jiraatu illee haa ta'u ofii kiyyaa murteeffadhee tan guddatu ni guddata. Guddachuu baatu immoo qarshii kootitti irra naataa boruu iddoo fooyya'aa deemen kana gurguree bitadha kan jedhu murteessee ofii kiyyaa nama kan moodoon keessa seensise murteessee bitee jechuudha. Hoon kana jedhu maaliin namni dhabameetii miti kan ittiin mari'attu dhabameetii miti gaa'illi dhabameetii miti isa hiriyaa jedhan sun dhabameetii miti jechuudha. Gaafa ati namni kasi kabaju gaafa murtoo mataa keetii qabattedha. Mudannoo baay'ee na mudate keessattuu ijoolleen onlaayinii kanarraa na dubbistanii hiriyoota keessatti bilbila kennitanii ani tiraanspoortii mataa kiyyaa baasee kaardii ofii kiyyaa guuteetti bilbilee eessa geesse ani bakka kana ga'e jedhee deemee ilaalchisee achi immoo deebi'anii kunumtuu hin ta'u jedhanii hiriyoota isaanii yookaan ishee shamara biyya Arabaa kushiinaa gandaa keessatti gurguftee kan daa'imti amma odaa ishee ajajachaa qarshii walitti funaantee fiddusan qarshii ishiitiin caammaa qayyaree surree qayyaree harka kiisii keessa godhatee kan natti dhufe baay'eetu jira jechuudha. Ani of qabeetan of sabasabee namoota baay'ee gaggeesseetoo jira. Kanaafuyyuu ijoolleen amma keessattuyyuu naannoo Asallaatti na gaafattan jirtu. Namoonni baay'een nuufi mii ni jira kan jedhan jiru.
وانت كان أنا تو ميديا كبار رجرا أنا والكونم أنا تو أرجع هون كان جيرو أن دلالة تيو سنتين برؤوسو وان تكوسي مودته أنا ميديا كان رتنا كبتني إشمت أكنا قول أجتني ميديا كان رتنا أفرسيتو ماله ورسن إينو أكتان بيك موجود كان رتي باي أو بيجنو قولنا مجراتو هرّا كان سنتين بروكي يا دانا مجراتو ريتو يو أو بيجنو هنكباتين أكتة كفتم بيتو يرو مشتاتم بيتو بيجنو هنكباتين وروني باين قافة كستنا قافة تاني أستاي بالبلا ثاني إسيبي كنّي ولا سيكون نمشيسو ولا لتيمت قالوا برو أباسون نجوم ركيت أني أباسون نجوم لفتسوني لفا إساتي لكن جدو أنو يوتنا من قافة التمن ومالين أوفيكي يا رجماتي أبدي لالي بكا كيسام بوي نجوم لفتكون سريدا نجوم كان إساتي كان جدو نانو رتك ورتة كان تاي باينة تقول قالوا مو مالف أكاسين كوني وتاني إسن ندان جسد مالف ندان جسد نوكا جتاني ترانسبورتي باسيسان أسيت جودا أصلا ديمو dhugaan isin jedha hiriira adaamaa keessatti yeroo kamu adaamaa keessatti hiriirtee didha jechuudha kan makiinaa yaabbattee to kara asallaa deemtu asii hiriiree aduu kana keessa yeroon kun bonaadha waanatu jira hiriiree asii qarshii kiyya baasee deemee haala san isin mijeessee asitti galu isin warri isin ergattasu warra murtoo qabu miti isa dhugaan isinitti hima jechuudha har'a miira keessa galeetan dubbatte guyyaa afuran naannoo kana keessatti ijoolleen nama ergatanii akkanumatti nagaafatanii nama namarraan gaafadhee argee fi mana guyyaa afur aduu kana keessa guyyaan naanna'etu jira. Kuni biyya keessadha taaksiidhaan deema achi hoo tiraanispoortii guddaan baasee deema mana koo dhiiseen deema hojii koo dhiiseen deema kanarratti warri isin ergattan warroota ofii ishiiti jechuudha. Bakka san dhaabattee too haabituu malee qabeenya ishii tokkootiin qabeenya ishiin dadhabdee fiddu tokkoon of jajee bootan kun hin ta'uu karaan asiin hin ba'uu tokko immoo pilaanii fa'aa nama baasu fakkaata waan nama mudateefan isinitti maatu jira kanarratti isin tajaajilu wallaaleetii miti akka isin mana argattan nan barbaada fedhiin qaba sanaan durallee dubbachaan ture garuu warri isin ergattan baay'ee nama ulfaata yeroo maraayyuu jechuudha tokko maal jedhee kayee kan dhufe baadiyyaa irraa dhufe achi dhaabbatee maal godhaa kaartaan laalaa jedhe jechuun maandisii ta'ee jechuudha akka isaatitti maandisii ta'e baay'ee ajaa'ibsiifadhe yaa rabbi arrabuma koo kana naaf sirreessi guyyaa har'aa akka noobsa koonfixannee dheen sabasabeeni ati maaliin laaltaan jedheen bilbila kootiin laalaa naan jedhe inni ati bilbilaan laaltu lookshiniidha malee kaartaa miti. Kaartaan mataa isaa kan of danda'e ati bilbila kee baastee waa'ee kaartaa wanti irraa beektu tokkomtu hin jiru obboleessa kooyi ofin gowwomsin hin jedheen hoo akka isaa nuti namoota baay'ee taanee jirra akka nama sadii waan akkasii taanee jirra namni xiqqoo nurra jabaa ta'e isin jira jechuudha malaanuu namoota san gowwomsuu barbaade ta'e ana gowwomsuu barbaade ta'e bilbila amma yeroo kana ishee warii eegduu bilbila techii qabattee jirti. Eenyumtuu ishiin gowwomsu jechuudha nuti warra fagaatee miti agasaga nama akkasii hunda naquunnamee jechuudha shamarran isin warri ergitan kanaafuyyuu naannoo magaalaa asallaatti ijoolleen fedhii qabdanii too barbaadan warroon isin ergitan dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaatu baay'ee oon kana jedhu nama xiqqeessuu osoo hin taane nama hagama akkan kabaju anabichaatu beeka hagaman akka nama jaaladhu anabichaatu beeka isinii ibsaatinis nan ture garuu warroota obsa si fixachiisan warroota akka dubbatu si taasisan baay'ee dharge ijoolleen baay'ee ni barbaanna nuyi bakka galleetuma buqachuu barbaanna mana keenya keessatti hojjechuu barbaanna kanaafuu mana barbaanna jedhee ijoolleen gaafa warroota isa dhirsa jedhamu saffaa gaafa erga dhirsa waan jedhu dhirsa nama tokko xiqqeessoo osoo hin taane akkaataa isaanii akkaataa adeemsa isaaniitiidha jechuudha kan nama aarsu kanaafuyyuu baay'ee natti ulfaata. Ijoolleen asallaatti nagaafachaa jirta asii deddeebi'ee isinii fixu iddoo to'achuu maalirra jira haalli kunii abbuma manichaati akkamiin gurguraa ijoollee qabaa haadha manaa qabaa maaloo qabaa kana achi deddeebi'ee qorachuuf anatti ulfaata maaliif odoo natti ulfaate gatii baasee isinii milkaa'e shaggaan sanuu gatii baasee hin milkaa'u namoota baay'ee waan an argeef jechuudha kanaafan callisaatoo jira kanaafan hundaafuu deebii taa'ee viidiyoo hojjedhe asuma keessatti immoo mana magaalaa Adaamaa keessatti jechuudha ganda haaraa kaartaa pilaanii kan qabu warri bituu barbaadan miliyoona 2 walakkaa haga miliyoona 6
mana lama namni naa beeksisi jedhee natti dubbatee jira. Kana yoon jedhu ani dallaala ta'eetiin dallaala irraa bilisa. Sumunii tokko ati naan laattu sumunii tokko abbaan tokko naan laatu. Akka carraa ta'e sooshaal miidiyaa irra jiraadhaan beeknanii erga sunuu beeksisinaan jiranii ati dubbatan jechuudha. Warroonni isaan hin barbaanne mana san qarshii hin qabne hin barbaanne warri ittan ta'e kaartaa pilaanii kan qabuudha. Ganda haaraati jechuudha. Ganda haaraa namoonni baay'een ni beektu. Kanaafuyyuu bilbila kiyya qabattanii na dubbisuu dandeessanii qaxxitaa tiraanspoortii kiyyaan deemee walan sun quunnamsiisa jechuudha. Maaliif magaaluma kana keessan jiraadha waan ta'eef kan karaa biraa garuu baay'ee natti ulfaata. Irra deddeebi'uu natti hin ta'ini kanaafan yeroo baay'ee hoggaan argeessinittan hima jedhee too callisaa yoon argee tarii abbichaan akka carraa ta'e wal quunnamu ta'e isinittan hima garuu asii aarsaa baasee deemuun baay'ee na rakkisa. Maaliif ejjennoo abbaa saniitiin murteessa waan ta'eef iyyuu isiniin jedha. Viidiyoon koo guyyaa irraa kana fakkaataa bakka jirtutti nagaa naa ta'a baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Jecha koo keessatti wanti isin mufachiisu hoggaa jiraate immoo dhiifama naa godhaa isiniin jechuun jaaladha.